Nagaan waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtu fayyaa keessanii hordoftoonni saaroon tufanis nagaadha waaqayyo haa galatu. Guyyaa irraa kana immoo jechuudha viidiyoo tokko isiniif qabadhee dhufee jira jechuudha. Sababa ayyaana irraa kan ka'e jechuudha guyyoota lamaa fi hiriyaa kiyya yookiis immoo nama onni irra baay'ee jaalladhu wajjin osoo hin haasa'in ture jechuudha. Kanaafiyyuu histoorii sababa ani si wajjin haasa'uu dhiisee histoorii godhatte jedheeni lola irratti kaasa jechuudha. Maal akka shennaan jettumoo walii ilaalla jechuudha. Eenyu akka ta'es immoo jechuudha asuma irraa baratu jechuudha. Kanaafuu gara piraankichaatti irraa sin baratu barnoota irra jira jechuudha. Jaalalli dhugaa maal akka ta'e illee as keessaa argattu jechuudha. Kallattumaanii gara piraankitti sin dabarsa hanga dhumaatti. ብቸኝነቴን ያስረሳኝ ወላጅ ደጋፊ የሆነኝ ሄሎ ወይ ነገው መስሪ ማለት ነው ትርኪንከ ወይ ኩሉጋ ኮኔክቲንግ ጎኔ ኮዶ ፍራደሩ ማነ ले ኩሉጋ እሺ አማንና መስሪ አማናጋም ስለገሩን ኩኩታ ወማናጋም ከሞልተ ነገው ከተወቀዩ በገነጋ ከናፍታቴ አሜን ወልሁ ያከት ፈያጅርት ነጋጅራ ነጋማን እንጅራ ሰሚኝም ማሳሪ አማ ብርሃኒ ጌታን ክርስቶስን አንሲብ ቸዴ ቆንቁማዩ ይኒ ነሲ gara kanatti ta'ee mabhaani imbrahani Kristos jechuudha. Kumanani dhugumaani siif jecha waan akkas godhee jira. Haako firarra uffabbaako argu firarra waaqayyoon nana barsiisuu na dhagayi inkakati gaaffisi gaafa na dhagayi inkakati Malsi kakachisa koy me Malsi kakachisa koy namni filamin na gaw no okay dubike agay dubike kakattu mali sina manu ngo koy dhaggeeffad dubike kakattu miti kakattu mali sina manu jechuudha koy maa kakalta koy ati gaaffisi gaafadha usi jedhe bar dhagayi dursa jechuudha. Dhuguma iyyee miseejii si deebisan turre miseejii immoo si qofa miti nama kamiifuu miseejii deebisan turre eenyu jinoo haasa'an turre jechuudha maaliif haalli baay'ee natti ulfaataa ture jechuudha kunoo amma kanuma sitti mee kana harki keenya dhodhee jechuudha haadhalee meeshaa dhiiseen ta'a jechuudha maaliif harkina dhiiga jechuudha biisaatti na baaqee jechuudha hojii dudda na kuta jechuudha sagalee siin deebisne intineetiin argites irra galee hin ilaalle dhuguma jechuudha isa kana kanatti mufattaa kanatti qabattaa taasisimmoo yaanne jechuudha. Sagalee ati ganama imurana tergite an sagalee kee naggeeffan liifi jalatti si waame jennaan najalaa dubbachuu didde liifi jalatti si fiqirsin jenna na jallisti sin deebisne ani koy jennaan irra dabarteen dhugaa waaqayyo si waame jennaan ko irra dabarteen ijoollee kaan deemtu lakin maalin ishii walleessan jedhe maariyaamin jechuudha jirramuu ishiiti waanan jedheen barreef kaleessa wanni yaadi keessa kaleessa otoo natti ni maal deemtaa iddoo ijoollee biraa deemtanaan isa kanatti muufatte moo maalidhaan jedhe maariyaamin jechuudha inna ani anatti dhagame yeroo san jechuudha gonkumaa maaliif barreeffama Irsi deebiseera na dhagayi ansi deebiseera dhaggeeffadhu ani miseejii si deebiseera dhagayi nan nageessu ati miseejii an nama irratti si deebise garuu akka duraa taphachuu hin danda'an namaaniyyuu banaa jedhee utaaleen fiigaan na dhagayi qaba maaliif am bilbila kiisii fuudhuu fi narra ba'uun tokko maatiin keessummaan as keessa jiru ilmaan ijoollee as keessa jiru hundi isaa mana kana keessa jiru jechuudha
ana bilbil fuudhuuf tokko xallaqeen irra ba'a warra kaan sodaadha osoo hin taane yaani madamiidha kanan irra caala sodaadha jechuudha. Kanaafiyyuu akka duraan mana wajjin taphachiiste na wajjin kolfuu dhiiste itti akkanatti yaadda yoo ta'e kun dogoggora kee guddaadha. Amma tiimooraan ganama fakkeenyaaf sagalee na argiti sagalee kee dangaddaa usiin naggeeffanne aan jechuudha kan waasaappiyyuu hin kaana turuuti. Imoora sinnees maal sin jedhe booddee haasofnaan jedhe waan godhabe jechuudha. Maal sagalee kee yoo naggeeffannan maal akka ta'e iyyuu siin beeku dhugaa dubbachuu yoo ta'e jechuudha. Maaliif hin naggeeffanne kaan naaf hin danda'amne jechuudha. Sana biraan dabalatee immoo bilbilli kiyyallee kaleessa guyyaa chaarjii fudhachuu galgala yoo ani kan isaanii aan godhadhe jechuudha. Sababa sanaan chaarjii godha irraa buqqisa jechuudha. Itti rakkadhe. Deebistee dhuftee yeroo istoorii kana godhattu mee hangamsitti dhaga'ama. Ganama akkuma irra baakeenii WhatsApp iseenii jedhi. WhatsApp iseenii gaafan kan arge hedduu rifadhe. Jechas dhabee uumaa tokko siin hin jenne keessatti illee qideen bahe jechuudha WhatsApp irraan bahe. Mee atumtumii gaafa yaaddustee hangamti yaadda. Dhuguma siin deebisne sitti sin haasofne sagalee siin ergine. Mee ati istimii hangamitti yaaddate? Anaaf yaaddetta? Maaf kaaste dhaggeeffadhu sa'aatii 24 dhaggeeffadhu sa'aatii 24 dhaggeeffadhu. Na dhagaye. Jedhame jettee yookiin nama biraaf jedhame jettee osoo hin laali yaada keessa galchita. Maaliif qixxisti wanti kun sirraa akkasiidha. Anaan jettamu maalidha otoo jettee na gaafatte ani yookiin istoorii namoota hiriyoota hedduu nan qaba. Ani si qofaa miti jechuudha. Namoonni hedduu otoo dhufanii na gaafatanii maal taate akkas jedhu ni jiru. Garuu ana jettee ofitti otoo waan tokko hin of jettee yoo rifti gaarii miti jechuudha. Tarii ani akka walleessa kiyyaatitti sana oolatti jalatti ulleessuudhaaf nan fuudha jechuudha walleessa kiyyaatti. Garuu iddoo kanatti ana jettee daftee waan biraa keessa galtee waan biraa keessa immoo galtee sammuu kee of jeequun ana na ajaa'iba jechuudha. Maaliif yoo namoonni tokko isaaniif hin galii ana jettee ni fudhadha gaafa tokko jechuudha. Anillee wanta akka kan mudannoo akkasiin hin qaba gaafa namoonni tokko keessumaa wantoota garaagaraatiin wantoota adda gallakkisa kan jedhu laata kan jedhu sun jira jechuudha. Garii namni sun yaada sammuuta keessa jiru yookiin immoo jaalala keetiif jedheen wanti akkas godhe tokko hin jiru. Waa hin ergu jechuudha. Saare sin jaalladha sin kabaja. Yoo nani gooftaan kan argu kan istoorii kanaaf jette jedhee abadan ani gonkumaa karaa kanaa waa'ee kan argu kun jechuudha. Gonkumaa istoorii kanaaf gaafa sirraa qaban na dhagaye gaa ammaan dubbii biraa sirraan fedhu dhagaye. Kalas dhaamsanatti dhaammadha dhagaye. Maaliif sa'aatii 24 osoo hin turiin kaasteet istoorii sana? Mee istoorichi amma jira? Maariyaam inni jira. Hoosiifin erga imoorraan ishii natti mufatte ta'inaa jettee erga hojii ta'e biiziin jire. Maaliif ani ofiin kiyyatti taragaagee bakka sammuu kiyyarraa galu. Haqannasu jedheenan dubbii istee ani beekta akka nama annan beeka akka ofii kiyyaasuuf hin beeka jechuudha. Yeroo aaruutti jecha hin darba yoo irra obsee tasgabbaa'e malee jecha sun darba jecha maaliin ni dubbadha jechuudha. Inni haafuu jedhee maal godhe eessa jira istoorichi? Inuu maaramis shaatii kaasatti erga jiru barbaade kaasatti erga. Hoskirashee kaasni waaqa. Hoskirashee kaasni erga. Na ergi. Hin kaasne ga. Inuu maaraam hin kaasne. Imoorranatti ergeen jira jechuudha. Gara kanatti maali yaadeen tariiti kan kaleessa maana dhiistee deemte natti mufatte mul'aa. Amma birhaani imoorra faa deemte na soqa waan siinaa jedhe. Yookiin namatu waa jedheeni yookaan immoo maareen waan ishee keessa sitti immoo waaqayyo naa dhiisu. Mucaasantu dhaqee waa jedheeni immoo waan kiyyaaf shiikittu. Akkanaaf intalli narraa callisiin jedhe dhugaa waaqayyo. Maariyaamiin gara kana googuma
yaanne jechuudhaan isatu yoo kan waa jedhe maqaa maaliif namoonni hedduu jaalala keenya kan gidduutti namoota baay'eetu jira namoota baay'eetu gidduu keenyatti faatii uumaa jira jechuudha. Inna namatu dhaqee waa jedheen namatu waa dhiyeesse namatu akkas jedheeni narraa fagaachuu feeteen jedhee waa'ee istoorii WhatsApp jala guutummayyuu ija baddeenis iyyaan atis gara kanatti fudha jettee illee guutummayyuu yaanne jechuudhaan dhugaa waaqayyo. Ani okay ani hiddeera akka balleessa ni fudhaga ammoo ana jettee wanta sana utuu hin hubatiin gara sitti fudhate waaqayyo jedhanii kanas hin jira jechuudha. Dammoo anis illee hin balleessine akkasumatti jira jechuudha. Ishinatti maan mul'atu lammatammoo dhaggeeffadhu. Bakka guyyaa biraatti dubbadha si jedhe miti maal si caqacaqe si qoy. Ari natti dhaga'ama barkeessa kiyyatti otoo bakka kee kan nuti argite tarii hubachuu dandeessa. Bara malee waan nan jecha siin dabarfadhe tokko hin jiru. Garuu haalli ati naan jette barreeffama ati naan argite sun baay'eetu keessa dhaga'ame jechuudha. Barreeffamni Ani ati garuu ani filatte irratti walirraa fagaannu otoo hin taane nama haga ilmee guutuu waliin jiraatudha. Bakka itti dhagahamte kabajaan ati naaf qabdu si arguu naan jettu kana jettee gallee yaannoo naan jettu. Lakin nama bu'aa jireen hin jedhu dhugaa. As deebi'ee immoo barreeffama sagamsii jedhama. Irratti maal naan jette osoon gaafa si wal baruun hafeera ta'e jaalala gubbadhee waadamoo kor. Oromoof kiyyaaf dukkanan jedha. Kanaan booddee garaa qoosa godhuu fakkinaa dara kan kara dhumarra naa barreessite kana jechuun bakka anatti dhagahame maal si kan jedhu bakka. Naa saarii siin jaalladha kabata garuu jechoota akkanaa kana anaaf otoo hin taane namoota jaallattuuf namoota iddoo guddaa qabdurtu namni tokko yookiin keessa isaatiif siif otoo hin taane namoota biroofis ta'a yookiin immoo rakkoo mataasaaf ta'uu danda'a yookiin dhiphina mataas ta'uu danda'a karaalee hedduudha namni tokko lafaa ka'ee istoorii jalatti hin hidhatu garuu eeyyeen nama jaallatta sana jaallatta malee hidhata istoorii isaa saniitii miti dhabbee keessa jiru jaalala nama sanii malee hidhata istoorii sana jalaa miti. Na dhagahiifaati. Osoo na jaallatta ta'ee dhaggeeffadhu. Osoo na jaallatta iddoo naaf qabdate istoorii kana gurattu bakka dhumate. Kalas kanuma dubbiin dhumaa. Hariira nama amantu jechuudha. Nama amantu jechuudha. Okay, sari. Rakkoon qabu. Egaa akkas ta'e tole biraasiin jedhu waaqayyo. Anis siif jedhe kabaja yookiin jaalala kee hin qabuuf ani istoorii sana hin miti tole saarii yaa ta'u akka itti fudhatte haa ta'u. Bakka itti fudhadhee miti baara. Hin jedhu. Aree akkasitti hubadhu dura. Ani dheengadda kaleellee waan ati nama taates ni beeka. Yookiin rakkoo ati nama wajjin taatee sana ni beeka sarara yaada koo sana irratti illee ni beeka jechuudha. Ani qormaata torbee kan keessan qormaata waan garagaraan dabarse jechuudha. Kanaaf jettu ati san ni beekta garuu rakkoo sana keessa narra darbisan ilaali malee jaalala keetiin kun walitti gonkuun anaaf si Maalan siin jedhe qoyan torba darbee keessa. Maalan siin jedhan torba darbee keessa. Waan naan jette taane sababa waa'ee kiyyaaf dadhaa miidhamte sookii rakkoolee kanaaf ani irra godhadhe jechuudha. Maaliif biyyatti illee bilbilee mataan na dhufu jennaan nama jaalladhe yookaan immoo itti siifaa kana naaf godhaa rakkoo koo yookiin immoo hojii koo kana naaf godhaa jedhu nama amaanuun natti uffate jechuudha. Maaliif fira koos ta'ee kan akka kiyya kana naaf godhu jiru jechuudha. Sababa saniif kan istoorii jalatti illee malee waan biraaf miti keessa kiyya gaafa jaalala kiyyaa fi kee gidduutti takana kun akka dhufuuf ani gonkumayyuu hin hidhanne tarii ati yoo fudhatte taate ani kana irratti waa'een dubbadhu akkuma tole fudhuun jedha tarii mul'akinani
wanta kana hidhatteera ta'e hidhatteera. Gari immoo akka keetitti yoo gara keessan fudhatte amasii gaafadha. Kana fakkaata saarii. Ani immoo waa'ee istoorii osoo hin taane rakkoo biraatu jira jedhee yaade ture. Yookiin immoo ani jechoota namatu waafiin jedhee yaade. Bakka kanan yaadu garaagarummaa gaafa ga'u qaba jechuudha. Akkana natti taane egaati moo wantuma taane irratti jaalalleenya kana akka gamoo godhaa jirta fakkaata. Namni wal jaallatee wantoota adda addaa furmaata Bakka ani fedhu kana booddee shamaras ta'e dhiira dhaggeeffadhu. Shamaras ta'e dhiira bakka jaalalan fedhu an qofa kee hin jiraadhu. akkasi Ibsa naa wayya. lakki saarii. Kan istoorii kana moo biraatu jira qofa natti mala. Bakka ani Waan shamara ani si barreessisa. gabaabatti kanas maaltu ana mataa na dhukkubse shamaras ta'e dhiira hiriyyummaa kamuun barbaadu an. Deebii dhumaadha naaf kun. Fiqir. Saarii wayi. Maal caalista qoy? Saarii waan sun gubar. Nama jaalladhu hiriyaatiin barbaadu jettee jirta. Ani garuu jibbitus na jaallattus har'as borus taanaan sun jirta. Sin kabata. Naaf wanta nagarra dabarte keessatti iddoo gulaanaa iddoo kabajaa siif hin qabatte sin jaalladha. Ani garuu wanti na dhagahamu keessa wanna tokko na fagaachuu keeti. Garatti immoo fagaatte jedhee gonkumaa yaadeen beeku. Egaa waanuma xiqqoodhaafis wanta innis narraa fagaachuu filatte. Okay. Waan an jedhu hin qabu saarii. Kalas lammata naan barreessi siin barreessu an. Naaf isin dawwali siin dawwaluun. Saarii. Saarii. Wayye. Saarii. Ana Miidhagaa. hunda itti maal si gooti? Kalas huma bakka. Saarii please. Waaqayyo sodaadhu rabbiin sodaadhu maaloo saarii maal si balleesse kana hunda. Saarii anumaan jetta? Nama biraa jira? Saarii lakki. Lakki saarii. Jaalala keessatti namni waliin kadhatu saarii. Fiqir maal godhinaan jettan mati qoy? Sana si balleesse. Saarii ati waa'ee istoorii kanaaf himi amma kanati kana naan kanaaf na tafa gattuma jecha biraa jira. Jechi biraa jiraatu baasii bakka isaanii bakka chaansii dhuma filannoo xiyyatan. Tarii yoon balle gorfu. Tarii yoon balleesse na gorsi malee hamma xinnoo kanatti narraa fagaatte jedhee gonkumaa. Ani haga har'a jaalala kana har'a ji'a kana keessa adda baana dhee gonkumaa. Nama wal gorfatee nama wal deebisee badii tokkorraa wal deebisuu garuu na dhiifte jedhee yaadee. Ani yoo nan balleesse nan gorsitu saarii. Fiqir. Narraa fagaatteen kee hamma kanaa dhasse. Fiqir. Wayii. Fiqir bakka dhiisii angas wayye angana jaallattaati. Saarii. Wayye. Namni kanatti balleesse hin qaba namni bu'aa wala. Bakka dhiisii ani biraangisi godhe bakkishi bakka ana dhiisii. Ani biraangisi godhe bakka kanas. Angana jaallattaati. Biraanki? Biraanki kana hunda Fiqir.
Angana jallataati. Hadii Fiqir. biraan jira Maariyaam biraan keesseen kana hundaayyuu jechuudha. Fiqir. Kan nama takka jaalanan hunduu hafee agarra. Garuu saganatti narraa fagaatte jecha xiqqoodhaaf narraa fagaatte beeku baqqanatti miirma. Jecha kiyyaaf dubbii kiyyaan dagadhu bar. Asirraan fagaadhu yoomiyyuu. Sitti immoo himeera. Garuu angas na jaallattadhe guyyaa tokko yaadeen beeku. Bara dhiira alatti boo'ee bu'ee shirraniif wanti hedduu yeroo baay'ee na booddisu isa kanadha. Muka dhiiga bu'a bakka. Hojiinis jiruunis fayyaanis qaamnis jiruun. Ani guyyaa tokko dhiira jaaladhee miimmaa buuseef hin beeku. Fiqir bakka ishee. Dhiifama ishee. Damma silkii dhufadha. Ishee dhiifama. Silkii dhufame narraa. Ishee dhiifama naa godhi. Fiqir. Firaankiin jala gidduutti maalidha? Firaankiin akkanaan jira. Bakka ishee dhiifama naa godhi. Oda jira jettee firaankiin irratti ኧረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ወንተ akkana argin beeku jiru biyyaraa wayii. Fiqir. Cufadhu dee bakka waan hin beekuun. Fiqir. Maariyaamiin hin ga'utu haati kabbaan kee du'anii haga kanaan rifadhu gaa waaqayyo. Bakka ishee. Jecha fiddeeti biraan keedha. Nama biraan keessiin jedhamu maali wanta akka biraan akkana. Namni waan biraan kee nama godhu dhabuutti kana goota. Jaalala irratti natti hin jaalala irratti hin qoosu. Kanaadha dubbiin biraan keessi. Karaa beekan biraan kana garuu waa'ee jaallatee gidduu keessatti biraan baadus. Bakka dhiifama naa godhi kannuma. Qoosni akkanaa jira biraan fi waaqa Kiristoos. Wara wayii Yesuusa. Maayet. Ilmi dhiyoo naasofne. Innaa isatu wallattan jennaan iyya nuti wallattan jennaan yookiin isatu dhagee jecha addaan taane akka ani beeksisaaf fagaannu yookiin naqeetti himan si'aan dhugaaf Maariyaam. Ani nama biraan kumayyuu ilaalle ani mucaa gallaatu yookiin arrabsuu laata kanan jedhu qabadhee ta'a. Himan obsi. Okay, ang kalesa sanatti mukatte inuman obsi. Barreeffama kan deebi'ee ilaale inuman obsi wanti hin jiru. Yaalii fi jalatti inni isa okay laakiin okay hojii isheetii miti yaadatu hojii barreeffama keessa garagaraatti inuma. Amma dhaamsa dhuma maal dhaamta? Abbaan namaa jennaamu nama dhaqna takkaadhaan gabu gosa dhiisan. Silkii cufadhu deemnaa kan bule beeku. Amma dhaamsa dhuma dhaame kaa. Maala wanti nama maaltu jiru? Fiqir. Wayii Dhaamsa dhuma dhaame. kan maal jedhu. Waa'ee majaalala keessatti kaa. Ani jaalala ofirra taasisitti maaliifi naman jaaladhu tokko dhabuun fedhu tokko naman jaaladhu mootu jechoota nama dhaga'anii nama narraa hin jaalladhu yookaan immoo wantoota tokko kaasanii yookiin wantoota adda addaatiif jettee jechoota kennuudhaafis wanta sin ilaallanne fakkeenya istooriin kun ilaallatu dhugaadha waan sin ilaallatu sin ilaallatu jechuudha as ilaallatu jechuudha.
Ani si qofaa miti namoonni naa jala jiru jechuudha istorii koo. Kanaaf wantoota kana wanta akkasii kana fiddee jaalala dhugaa jiru keessatti jaalala dagaagaa reefu akka biqiltuu bishaan obaafamu biqiltuun obaasa akkasitti ol dararaa jiru kanaaf dhattee adii bishaan hin goggogsuuf handeemtu ta'e wantoota akkana kana ani kun gidduutti barbaachisaan jaalala gidduutti jedha. Jaalalli akkee akka reefu biqiltuu lafa ol yaa'u yookaan immoo akka midhaan lafa ol margu ganaa ol margaa deema bakkeeyyuu hin geenye jechuudha. Yookaan citee hafuu natti dhaga'ama. Namnis malluun jedha. Ammaan ofiin kee maaltiin jedha. Dhaggeeffadhu osoo Jaalala gidduutti amma barbaachisa. dhaamsa namootaaf dhaamsa. Ati immoo biraan kee wanni viidiyoo bitta naan jedheen ani hin barbaadu wanni Inna akkasii. No. inna Ani viidiyoo hin lakkisiin asuma ta'a. oduu dhiisi gaama. No. Oduu dhiisi amma dhaamsa dhaami. Intaloonni rafeen jiran irraa deemi. Inna yeroo itti dhaamsa dhaami gaa. Gana wajjin rabna nuti. Dhaamsa dhaami amma namootaaf waraabamaa jira warra. Dhaamu namaa gidduutti wanti nan dhaamu jala gidduutti wantoota hin taane fidanii dubbachuun gaarii miti. Jaalalli dhugaadha waan biraa hin barbaadu jechuudha. Fakkeenyaaf jechoota garaagarii fidanii yogguu jaalala dhugaa biratti fidan jaalalli dhugaa gosa adda addaan barbaadu. Sababiin isaa jaalalli dhugaa mataa ofii danda'e qabu jechuudha. Kanaaf jechoota namaa dhagahuuf barbaadu. Jaalalli seera mataa isaa danda'e qaba waan ta'eef nama wal jaallatee jiru wantoota adda addaa qormaanni irra ga'uu danda'a jechuun adda danda'a garuu ati isa hunda isaanii uffitee bira darbuu qabdu jechuudha. Jechoota isaa ta'uu qormaata sirra ga'uuf jaalala dhugaa gidduutti iddoo hin laatiniif iddoo laatinaa jechuun barbaadan akka hiyyatti. Osoo jaalalli keenyaaf maaltu sitti dhaga'ama ture? Maal? Osoo jaalala keenya hafee anis isa deemee gargar baane maaltu sitti dhaga'ama? Yesus. Nama du'e ciise nama du'e booda jala jiru naan jedhi. Maa Bees qaba deebii biraan qabu. akkamitti deemee biraabda? Dhuguma ishee dubbadhu. Otoo ati na dhiistee deemte egaa waan hin jedhu hin qabu garuu sana jechuun akka laayyeetti sirraa fagaadhu maaliif si jaalladhee waan hin jiru nama sana hamma waan beekuutti irra deddeebi'ee hundaa balleessa kee dhuguma wanti kanaadha jedhee si jedhaan immoo dirqama dhiifama si gaafadha waan ta'eef dhiifama si gaafadha waan balleessa koo sanna balleessa isaa balleessuu baadhu bakka naaf yetti sanna fudha jechuudha. Kan ati deemnu kansillee waqsuma gargar baanii hafna ta'e wanni biraa wanni hin jiru hin qabu dhugaa garuu irra deddeebi'ee akka ta'uu fi maalummaatiin adiiftee deemte sirriitti hubachuu hin qabu. Kana irratti waaqayyoon obseen eega jechuudha. Wanti biraa hin godhu jedha.